Akkam jirtu nagaa jirtu YouTube eebbisee Oroo jalatti kan argamtan hundumti keessanuu akkam nagaa keessanii. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolma sharafaa karaa ethio blak markeetii akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa hunda egaa qabadeen dhufaa jechuudha. Egaa akkasuma guyyaa har'aarree qabadee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu karaa ethio blak markeetiin biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii Gajareetaniin baankii Awwaashiin biyyoota 5 qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa baankiitiin biyyoota 5 karaa ethio blak markeetiin akkuma beekamu biyyoota 20 jechaadha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskiraayibii laayikii godha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan laayikii gochuu hin dagatina. Sheerirree godha obbolaa keessanii siniin jedha. Keessattuu warroonni immoo gara biyya keenyaatti maallaqa keessanii argatanii fi faayidaa guddaa qabaachuu keessattuu karaa ethio blak markeetiin daldaaladhaan hin dabalemoo inqannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kee keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabaleen jedha yoo hir'iseen jedha. Maaliif wal bira qabee ilaala jechuudha. Har'aaf kan kalee meeqa akka ta'e ilaala jechuudha. Kanaafuu salphumatti baruu hin dandeessu jechuudha. Daldalaan keessa fakkeenyaaf karaa ethio blak markeetiin akkuma jedhe birrii meeqa akka isinirratti dabalee birrii meeqa akka isinirratti qabate jechuudha. Lannoo jechuu hin dandeessu jechuudha. Baruu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenya birrii Dubaay guyyaa irraa birrii 49 saantiima 50 inni isin ergu immoo yookaan 45 yookaan 46 ta'uu isiniin jedhee meeqa akkan ol hin beektu jechuudha. Salphumatti birrii meeqa akkan isin irratti yoo jedhee baruu dandeessu jechuudha. Egaa salphumatti immoo akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, hoomarri haala Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa Yewaani paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss firankii, koronaa, turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Biyyoota muraasa ammaan maqaa dhee karaa baankii Awwaashiin immoo biyyoota 5 jechuudha. Kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii fi yuuroodha jechuudha. Birrii biyya Kuweet yookaan dinaara Kuweet guyyaa irraa qabadeen dhufne jechaadha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa irraa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Egaa guyyaa har'aa immoo biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isanii jiru jechuudha. Salphumatti biyyoonni kana dabale kana hir'ise jechuu hin danda'u jechuudha. Maaliif wal keessa makameetu jira waan ta'eef fakkeenya biyyoota 20 gaafan kun dabale kun hir'ise kun dabale jedhus yeroo baay'ee natti fudhataa jiru. Kanaaf salphumatti biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isanii jiru jechuudha. Isin baruu hin dandeessu jechuudha. Kan kaleerra yoo dhaggeeffattan viidiyoo kanarraa yoo dhaggeeffatan kan biyya fakkeenyaaf biyya tokko yoo jiraatanii kan biyya sanaa baruu dandeessu jechuudha. Amma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa ethio blak markeetiin birrii 100 fi birrii 81 fi saantiima 88 jechaadha. Karaa ethio blak markeetiin guyyaa har'aa jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii Awwaashiin birrii 100 birrii 60 fi saantiima 26. Kan isaan Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa ethio blak markeetiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 20. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak markeetiin birrii 100 birrii 29 fi saantiima 23. Hoomarri haalli karaa ethio blak markeetiin birrii 400 fi birrii 73 fi saantiima 84. Kan isaan Duubaa dirhaamin karaa ethio blak markeetiin birrii 49 fi saantiima 53 jechuudha. Karaa ethio blak markeetiin birriin Duubaay tokko jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamin karaa baankii Awwaashiin birrii 44 fi saantiima 53 jechaadha. Karaa baankii Awwaashiin jechaadha. Birriin Duubaay tokko jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa ethio blak markeetiin birrii 48 fi saantiima 49. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli jechaadha. Karaa baankii Awwaashiin birrii 43 fi saantiima 58. Kan itti aanu Baareen dinaarri karaa ethio blak markeetiin birrii 400 fi birrii 82 fi saantiima 10. Kan itti aanu Kuweet. Egaa kan itti aanu Kuweet dinaarri karaa ethio blak markeetiin birrii 500 fi birrii 80 sagalii fi saantiima 18 jechaadha. Birriin Kuweetii guyyaa har'aa jechaadha. Kan itti aanu Joordaan dinaarri karaa ethio blak markeetiin birrii 200 birrii 56 fi saantiima 56. Chaayinaa Yewaaniin karaa ethio blak markeetiin birrii 26 fi saantiima 98 jechaadha. Guyyaa har'aa kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa ethio blak markeetiin birrii 200 fi birrii 46 fi saantiima 13 karaa ethio blak markeetiin jechaadha. Akkasuma immoo paawundiin karaa baankii Awwaashiin jechaadha. Akkuma dura dubbadhee birrii 200 fi birrii 12 fi saantiima 85.
Yuuroon karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin birrii 200 birrii 10 fi saantiibba 58 jechaadha. Yuuroon tokko akkasuma immoo yuuroon tokko jechaadha karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 86 fi saantiibba 95. Iswiis firaankiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin birrii 200 birrii 24 fi saantiibba 13 jechaadha. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin birrii 19 fi saantiibba 09. Turkii liireen karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin birrii 3 fi saantiibba 79. Israa'el shekeliin karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin birrii 60 fi saantiibba 80. Kan itti aanu Ijipshaan paawundidha yookaan birrii Ijipti karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin birrii 3 fi saantiibba 60 jechaadha. Kan itti aanu Yemen rihaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin 0 saantiibba 76. Hindi ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin birrii 1 fi saantiibba 90. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin 0 saantiibba 65. Sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolan jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin akkasuma karaa baankiitiin illee kana fakkaata jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin akkuma dura dubbadhe biyyoota 20 jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 kan badhee dhufa guyyaa har'aarree akkasuma akkuma jedhe guyyaa har'a karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isaniitu jiru jechuudha salphumatti. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan limneeni birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Maqaan birrii biyya Beerut yookaan limneeni paawundiidha. Isinillee paawundii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin hedduutu jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii ta'an jira. Maqaa isaa hin doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Akkuma paawundiin hedduun jiran doolaariin irree hedduutu jiru jechuudha. Salphumatti doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidhaan herreegattuu kana saabbatoo jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkettii yoo ergatan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jirtanii birrii 100 fi birrii 81 fi saantiibba 88 herreegattuu kana saabbatoo jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkettiin yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jirtan jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankii Awaashiin akkuma jedhe baankota keessa guyyaa irraa baankii Awaashii yoo ergattan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiibba 26 herreeggatu jechuudha. Isuma dura dubbadhee jechuudha. Maaliif isiniif haa galu jedheetan irra deebi'aa jira. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan limneen jirtan jechuudha. Akka holjala isin jala hin rukutamneefanii salphumatti kanaan herreeggattu malee warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Birriin biyya Joordaan maqaan isaa diinaara. Isin warroonni mana madaamii jirtan keessattuu diinaara biyya sana osoo hin taane akkuma jedhe doolaarii Ameerikaati jechaadha doolaarota keessaa. Beerut yookaan limneen illee birriin biyya sanii paawundii jedhama. Maqaan birrii biyya Beerutii paawundii jedhama. Zirzirii isaa immoo shakiisa jechaadha. Alfarree hin jedhama jechaadha. Isin salphumatti akka waliigalaatti garuu paawundii jedhama maqaan birrii biyya Beerutii. Paawundiin immoo baay'ee xiqqoodha. Beerut jechuun akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birrii tokkichi biyya Beerut yookaan limneen birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala jechaadha. Isin salphumatti akkuma jedhe Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.